Mee har'a waan tokkoon sitti hima. Na caqasi. Ati Waaqayyoon ni amanattaa? Kiristoosiin ni amanattaa? Ati kiristiyaanaa? Waan sadiin sitti hima. Kiristiyaan hin sodaatu. Hin sodaatin. Hin sodaatin. Maaliif sodaatta? Sagaleen Waaqayyoodhaa hin sodaatinaa jedha. Sodaachuun kan namaaf ta'u Waaqayyoon duwwaadha. Isa foon kee ajjeesee lubbuu kee waa gochuu hin dandeenye hin sodaatin. Isa foon keef lubbuu kee walitti qabee qililee abiddaatti gatuu danda'u sana sodaadhu. Hin sodaatin. Tarii haalli tarra keessa jirtu si sodaachisuu danda'a. Si yaaddessuu danda'a. Abdii si kutachiisuu danda'a. Hin sodaatin. Hin sodaatin jedha sagalee Waaqayyoo. Hin sodaatin. Kiristiyaan hin sodaatu. Rakkina hin sodaatu. Du'a hin sodaatu. Bineensa hamaan sodaatu. Nama hamaan sodaatu. Bara hamaan sodaatu. Dukkana keessa jiraatee boriifatti jiraayedha. Kiristiyaanii dukkana hin sodaatu. Hin sodaatin. Kiristiyaan gara kuteessa. Hin sodaatinaa. Lammaffaa Kiristiyaan abdii hin kutatu. Abdii keenya kan ta'e Kiristoos. Hin sodaatin. Abdii hin kutatin. Sodaan abdii kutannaa fida. Abdii hin kutatin. Haalli kee abdii si kutachiisuu danda'a. Rakkinni abdii si kutachiisuu danda'a. Dhukkubni abdii si kutachiisuu danda'a. Garuu abdii hin kutatin. Inni abdii sii kenne amanamaadha. Waaqayyo inni abdii nuuf kenne amanamaadha dubbii Waaqayyo. Phaawulosis Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabdeetti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuutis cimaa jedha. Abdii qabdutti gammadi. Rakkina har'aa obsi. Har'i bor miti. Bor guyyaa haaraadha. Bor akka geessuuf immoo cimii kadhadhu. Hin yaadda'in. Hin sodaatin. Inni sadaffaani kiristiyaanni hin yaadda'u. Hin yaadda'u waan sadan kana. Namni keessa jiru kiristiyaana miti. Atiin sodaata taanaan, abdii kutata taanaan, hin yaaddofta taanaan kiristiyaana miti ati. Waaqayyoo hin amanan. Hin yaadda'in isa irraa sagalee Waaqayyoo. Phexros akkanadha. Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti inni waa'ee keessanii waa yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa isarratti gataa dhiisaa jedha. Inni si yaada, Waaqayyoo si yaada. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 waan ani isin yaade anuma duwwaatu beeka. Yaadan isin yaade ana duwwaatu beeka. Innis gara fuulduraatti wanta isin argachuudhaaf jettan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Waaqayyoo siif yaada. Hin yaadda'in. Sagalee Waaqayyoo kana jedha wangeela Maatewos. Simbirrootarra guddaa caaltuudha. Simbirroonni hin yaadda'an hin jiraatu. Abbaan keessan isaan soora'edha. Ilmoo simbirrootarra guddaa caaltuudha. Uumama baay'eedhaan barristu. Simbirroonni uumama Waaqayyoo uume keessaa ishee xiqqoo tokko. Simbirroon hin yaaddoftu. Ati garuu hin yaaddofta. Hin yaadda'inidha sagalee Waaqayyoo. Yaaduu Waaqannuu kenne nama waan taaneef yaadna garuu hin yaadda'in. Waaqayyoo si yaada. Wanta sadan kana keessa jirtaa? Sodaachaa jirtaa? Hin sodaatin siin jedha Waaqayyo. Abdii kutattee jirtaa? Abdiin kutatin siin jedha Waaqayyo. Yaadda'aa jirtaa? Hin yaadda'in siin jedha Waaqayyo. Hin yaadda'in jedha. Ergaa kee ganamaati kun. Siin kadhadha. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Sodaa, yaaddoo, abdii kutannaa boleessi koo boleettiin koo keessa jiran maqaa gooftaa Yesuusiin butii keessaa baasi. Abdii laadhuuf, boqonnaa laadhuuf, nagaa laadhuuf, gammadanii jiraatan maqaa gooftaa Yesuusiin haalli barichaa, haalli guyyichaa sodaachisuu, abdii kutachiisuu, yaaddessuu danda'a. Yaa Waaqayyo, namni si amanatu, namni sitti dumattan, namni si duukaa bu'e immoo yaadda'u abidda keessaa buttee baafteetta. Galaana keessaa baafteetta. Boolla leencotaa keessaa baafteetta. Buddeen 5 qurxummii 2,500 nyaachiftee yaaddoo isaanii hambisteetta. Ati Waaqayyoodha. Maqaa gooftaa Yesuusiin obboleessa koo, obboleettii koo, haadha koo, abbaa koo kana maqaa gooftaa Yesuusiin ati isaan gargaari. Haa gargaaraman. Butamanii haala keessa jiran keessaa haa ba'an. Moo'icha kenniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Ameen.